Ashama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jechaa irra viidiyoo xiqqoo tokko isinitti deebi'eetiin jira. Egaa kalees viidiyoo osoo gadi hin isiniin oolee yookaan immoo osoo hojjetiniin oole jechuudha. Sababni isaatis biizuma ta'ee tananii egaa hamee amma waa xiqqoo wajjin dubbanna jechuudha. Haala mana kooti akkasumas maatii koo kana laalaa waliin haasofnan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa gaafolee hedduu na gaafattanii gaafii keessaniifis immoo deebii isiniifan qabadhee dhufa jechuudha. Lamaan deebii isaa isinii qabannee dhufna. Video itti aanutti ammaaf garuu mana kootti haala kanaan hin galee jechuudha. Egaa kuni xiqqoodha maaliif jennaan waan hundumaayyuu suutan tartiiban hojjetatu malee yeroo tokkoon wanti nama guutu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf fi manatti galuu fi mana hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Manatti yoo galani wantoota hedduutu nama hanqata. Wantoota hedduutu nama jalaa hafa jechuudha. Egaa akkanumatti keessa taa'anii yoo isan malee hin taatu jechuudha dubbiini. Kanaafuu ani ammaaf waa baay'ee keessa hin goone garuu jechuudha. Gara fuulduraattis ta'ee samuunuma kanas ta'ee nan galcha waanan galfachuu barbaade kanneen akka biffee wantoota na barbaachisan isa teessoo kanneen galfachuutii nan barbaada jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti viidiyoo isiniifan hojjedha. Egaa ammaaf immoo haala kanaan jechuudha guyyaa sanbataa haala kanaan itti gallee jechuudha. Haala kanaan kan itti gallee kana fakkaataa min keenya maal jechuu isiniin barbaade tananii maaliif yeroo hundaa mana kanarratti viidiyoo yeroo waraabu gaafileen garaagaraa natti baay'ata. Tokkoffaa namoonni kushiinaa eessatti hojjetatte jettan jirtu. Lammaffaa irratti mana fincaanii hoo akkam goota kan jettan hedduu keessantu jira. Gaafiin kun immoo deebii argachuutii qaba. Deebii kana immoo nama lamaan isinii qabannee dhufna jechuudha. Egaa jireenyi suutan malee duubaa dhiibanii fi hin taatu. Warreen akka koo jechuudha. Osoo hin xumuratiin galanii biyya namaatti immoo lammata deebi'anii rakkachaa jiran hedduutu jiru. Ana immoo namittiin na deebisuu waan diddeef jireenya na barsiiste dhugaa. Yeroo tokko jireenya keessa yoo ta'an malee jireenya hin baratan jechuudha. Jireenya keessa taa'atoo jireenya laalaa malee jireenya irraa fagaattanii jireenya yoo hawwitan jireenyumti sun walitti namaa hin dhuftu jechuudha. Jireenyi walitti namaa dhufuudhaaf keessa taa'anii jiraatanii argu jechuudha. Rakkoo sarganii, beela sarganii, qorra sarganii, dheebuu sargan malee bakka ho'aa deemanii maallaqa argatanii, bakka hojiin jiru deemanii maallaqa argatanii qofaa miti kan of jijjiiruu hin danda'amu. Suuta malaan of jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Suuta malaan waan hunda hojjetachuu godhachuunis ni danda'ama jechuudha. Egaa haaluma kanaan jechuudha. Akkuma argitan wanni itti maxxanse maqaan isaa madaabaraadhaan jechuudha. Kanan madaabaraa waxxareetoo jechuudha kanan itti galee maaliif yeroo biraatiif chaakii dibuu waan na rakkisneef yeroo biraa mana biraa kushiinaa fi mana meeshaa jechuudha kara fuulduraatti ijaaruun koo waan hin hafneef isa ijaaree laxxafee lassanee keessaa isatti bahee yeroodhaaf immoo kana na sirreessa jechuudha. Haala saniin sirreessu waan hin barbaadeef jechuudha. Ammaaf immoo waan hunda nan hojjedha gaawwan jedhe wanti hundi hin jiru jechuudha. Akkanaaf hin guuttu. Maaliif xiqqoodhaan haaluma gabaabaadhaan suutan mala baafatanii jireenya ofii fooyyeffatu malee jireenya duubaa dhiibanii fi miti jechuudha. Bakka gaarii teessee waan gaarii nan hojjedha yoo jette tariitii waan gaarii sun bakki gaarii sun sii ta'uu dhabuu danda'a. Si jalaa fashalaa'uutii danda'a. Rakkoo keessa teessee immoo gaafa rakkoo injifattu haaluma salphaadhaan rakkoo injifachuun ni danda'ama jechuudha. Rakkoon injifatamuu ni danda'a. Rakkinni ni darbaa jechuudha. Walumaa galatti rakkoon ni darba.
namni duraan jechuudha dur awwooliin keenya abboleen keenya yeroo mana ijaaran xinnoo dhaqqabee hin jira jechuudha. Mana ijaaranii kaanii amma laxxafasanittuu maal godhu seetanii baala jira baala sanitti shamxaaxoo jedhama itti shamaxxaxanii jechuudha. Haala saniin itti galanii suutan bareeffachaa oddoo ofiitis bareeffachaa dallaa ofii jabeeffachaa mana ofiitis maarigachaa lassanachaa haala saniin keessa taa'aa nu guddisanii jechuudha. Haala salphaatti nu guddisne warri keenya haaluma salphaatti nu bakka barbaanne geenyee hojjennee maallaqa finnee jijjiirru kana hin jiru jechuudha. Haala salphaatti nu guddisne maatiin keenya keessattuu warroon lafa hin qabne jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Jireenyi duris ta'e ammas tokko garaagarummaa hin qabu jechuudha. Amma keessattuu jechuudha hiyyeessi jiraachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuu fi namoonni hedduun keessan viidiyoo kiyya sirriitti illee hin dhaggeeffachaati illee hin jirtanii. Qorqoorroon kun luukii meeqa si fixee warreen jettan jechuudha. Irra deddeebiidhaan na gaafattu. Anis irra deddeebiidhaan isinitti himaa jira. Luukii 53 herreega gaayii isiniin jedhe 600. Egaa kun 700 jechuudha. 750 akkasii kan manaa. Kun immoo kan dallaa jechuudha. Kuma 600 jechuudha. Walumaa galatti achirraa luukii 53 herreeggataniiti argachuu ni dandeessu jedheetiin viidiyoo keessatti isinii dubbadheen ture. Warreen dhaggeeffattan warreen hin dhaggeeffanne immoo irra deddeebitanii gaafii na gaafachaa jirtu jechuudha. Kana fakkaataa lafti immoo baay'ee bal'aadha warreen jettanis jirtu jechuudha. Laftis baay'ee guddaadha. Kana fakkaataa isiniin jedha manni keenya keessi kana fakkaata ammaa fi yeroodhaan immoo waanan hojjedhu haala kamiin akkam bareechu keessa isaatis maalan akkan galchus hunda isaatu isinittin argisiisa jechuudha. Ammaaf meeshaalee hundi as hin geenye meeshaalee hundi mana hin geenye waan ta'eef kaleessa galgalalleedha jechuudha kan xumurreetti itti galle kana fakkaata. Akkasiidha jireenyi gaafa keessa teessanii jiraattan isiniin jechuu barbaade tanan amma fakkeenyaaf achi taa'anii birrii waggaa 2 tan ergee homtuu naannoo hojjetamne birrii waggaa 3 tan ergee homtuu naannoo hojjetamne lafa qofannaa bitame miliyoona tokko lafa qofaa fi luukii 20 qaba akkam gochuu hin danda'a achi taa'anii jechuudha sammuu ofii dhiphisuudha. Keessa gaanii waan nama hanqatus laalanii waan nama ga'us laalanii akka nama geessanitti godhatu malee hin danda'amu jechuudha. Jireenyi akka nuti urufaa achi garas teenye asti ilaallu kana miti jechuudha. Jireenyi achiis baay'ee cima. Maaliif jenna yeroo gabaabaa keessatti waa godhachuu hin danda'amu. Akka ati yaaddutti waan hunda keessattuu jechuudha harki hojjettoota baay'ee nama fixa jechuudha. Harka hojjettoota bishaan bittaan kan gochuun hedduu nama fixa jechuudha. Kana fakkaataa walumaa galatti jechuudha hordoftoota keenya haala kanaan nu xumuranneerra haaluma keenyan xumurannee waan hundumaa jechuudha haaluma nu toleen jechuudha kana hojjette egaa kana fakkaataa manni kiyya keessi isiniin jedha. Kanaan booda immoo viidiyoo nama lamaan dhufnee toosinii hojjenna maal akka finne kamitti akka kana goone maaliif akka kana goone nama lamaan akka barumsa isinii ta'uu fi isiniif hojjenna jechuudha. Ammaaf immoo viidiyoo seeran dhaggeeffadha. Haasaa koo keessattuu warreen haasaa koo irraa waa barachuu barbaadan dhaggeeffattaniitu itti fayyadamuu barbaadan seeran dhaggeeffachuu hin dagatinaayi. Inni guddaan nama dhaggeeffachuudha wal dhaggeeffachuudha waan ta'eef yoo wal dhaggeeffatan waan walirraa baratu. Yoo wal hamma dhumaa viidiyoo kana laaltanii tokkoffaarrayyuu gaafan biyyaa galee irraa kaatanii hamma dhumaa fakkeenyaaf warra hoggaa 2 taa'u jira warra amma hoggaan ganaa hookaan hafu jira hookaan kan ganaa reefu biyya namaa kana dhufee jira. Isaan kanni isin kunniin seeran haga isin kontiraata keessa fixanii galtanitti isin fayyada jechuudha. Viidiyoon kun guyyaa guyyaadhaan yoo daawwattan guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramu jiru gaafa argitan isinuyyuu biyya namaa keessaa maalan godha haaluma salphaadhaan biyya koo keessa taa'ee osoo nuuf jijjiiruu danda'u jettanii yaaddu jechuudha.
dafeetoo garuu sammuun akkasitti namaa hin yaadu. Giyoorma tokko waa hunda mijeeffatee galuu yaada garuu tasa ta'uu danda'a jechuudha wanti hundumtuu. Akkasiidhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa waan faana turtanii fi immootu galatoomaa ulfaadhaa. Warri mana kanaaf immoo haaraa taata sabiskiraayib, warri mana kanaaf immoo dura jiraattan laayik sheerii hiriyoota keessaniin godhuudhaanii akka yeroo yerootti nu daawwatanii waa'ee jireenya walirraa qayyabannu ta'anan isiniin jedha. Horaa bulaatu deebana.